sirna dimokiraasii kana akka nu ceesisaniif hoggansa haaromsaatti amaanaa kennannee jira. Amaanaa guddoo san ilma keessan Abiy Ahmeditu harkaa qaba. Nuti immoo raddaatii isaa taanee konkolaataa kana saffisiisaa jirra jechuudha. Ummanni Oromoo bilisa bahee jira, bilisa baaftuun barbaadu. Ummanni Oromoo nagaa argatee jira, nagaa gooleessitu bifa kamiinuu dhuftu maqaa mootummaa naa taatu maqaa riphee lolaatiin dhufu tokkoyyuu hin barbaadu. Bilisummaa dhiiga keessaniin galatas jaarmaya siyaasaa tokko malee fidattan san akka eeysifattaniin amaanaa isinitti dhaama. Abadan injifannoon qabsoo ummata keenyaatiin aarsaaf wareegama qeerrootiin dhufte waslaattummaa murnoota siyaasaa keenyaatiin nu harkaan baatu. Ummanni Oromoo bilisoomeera. Ani hin bilisoomnee kajee baatirii harka kenna ibsatee haalaalu. Jawwe akkas nuun jettee turte. Bilisoomneerra nuun jetteetta. Amaanaa immoo kenoo ilma keessan Dr. Abiyyitti laannee isatu nuu ceesisa nuun jettee. Kanan jedhe. Ana dhiisi reeffi koo biyya kana keessaa hin ba'u. Waadaan qaba. Eenyu ani ji'a sagalitti hin dhaladhe. Reeffa kootu ba'a malee hin ba'u nuun jette maanuu gattee deemteedha. Nutis ilaallee dhufne biyya kana keessa. Kottaa biyya keessanitti galaa hojjedhaa nuun jennaan dhufne. Maaf nu gattee deemteedha. Gaaffii kanan gaafadhe torbatti. Paartii isaas biyya kanas naannoo kanas fuudheeti kan kufu yookaan kufu taate. Kanaaf Abiyyi kuffifne jedhanii deemuun biyya kana kuffisuudha. Abiyyi waan ta'eef miti abbaa fedhe haa ta'u bakka isaa sanitti. Kanaaf ummannis murnoonnis of eeggannoo godhuu qaban. Abbaa fedhe haa ta'u Abiyyi kuffifne jechuun biyya kana kuffifne jechuudha. Nuun jettee turte gaa jawwe.